Ambassador Natu Lata Minnesota jirama hujiin konsila keessanii guddoon maal uummata Itoophiyaa hedduu tas jira uummata Oromoo hedduu tas jira gaaf jalqabdan fedhii uummataatiin akka jalqabdan hin beekna ummati waan hedduu sanirraa eegata wanni guddoon ummata waadaa galtan kan ittiin hojjechuu jirtan kan embaasiin keessan hojjetu gurguddoo maan gabaabsine tokko lama sadii waan jedhu galatooma fayyaata boosora asitti jalqabbii nutti asitti banuu dandeenya wanti guddaan do'ii waggaa darbe muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiyyi fi obbo Lammaa Magarsaa as dhufanii do'ataniin konsil jeneraaliin kun banamuu danda'e. Konsil jeneraaliin kun kan inni ba'uu danda'e hariiroon ummata Itoophiyaa biyya alaa jiru keessumaa diasporaa biyya alaa jiruu fi Itoophiyaan hariiroo haaraa do'ii sanaan waan uumameef bu'uura seenaa jijjiiree jechuudha do'iin Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa itti gaggeessan sun. Gaaffiin uummataa yeroo dheeraadhaaf tajaajila konsilaa asitti argachuudhaaf yeroo dheeraadhaaf kan ture. Gaaffii sanaan egaa mootummaan Itoophiyaa asitti akka banamu kan inni godhe kanarraa ka'ee embaasiin tokko waan kennuu danda'u hunda asitti kenninaa jechuudha. Viizaa asitti hin oofna viizaa ni kenninaa fi yeloo kaard biyyatti namoonni ittiin tajaajilamuudhaaf yeroo barbaadan mirga lammummaa wanta kennu jechuudha yeloo kaardiin bu'aa guddaa qaba. Filannoo irratti siyaasa irratti hirmaachuurraa kan hafe waan lammiin tokko raawwachuu danda'u hundumaa'uu carraa kenna sana yeloo kaardii sana asitti piroosesii ni goona xalayaalee adda addaa awtentikeet ni goona bakka bu'iinsa ni kennina bakka bu'iinsa ni fuuna sana hundallee pirooses goona. Waan embaasiin tokko kennu waan nuti hin kennine waa hin jiru jechuu danda'ama. Agam eeguu jee jalqabdan agam turtan amma baatii shan xumurreerra. Baatii shan keessatti waan agam kennitan yeloo kaardii kan ammoo kaardii hadhoo tanatti yoo hedduu nama biyyatti investmentii hojjechuu fedhutti fudhata agarraatti xalayaa hagam barreessitan nama agam dhufe kaardii fudhate uummata agam qubisan qaba. Uummanni bal'inaan quba qabaa kan si dhibu tajaajilamtoonni heddummachuu isaanirraa kan ka'e tajaajila kennuu dadhabaa jira. Lakkoofsa uummata hojjettoota sii qabnuu fi fedhiin tajaajilamtootaa jiru waliin simu. Amma nam dhufeennaan nama afur arge guyyaatti nama gammi kennuu dandeettan jechuudha. Amma gaarummaan isaa yeroo namni biyyatti hedduun deemee jirutti waan dhufteef ganama kana salphachuu danda'a ta'a. Amma galgalaatti waan kennamuuf tajaajila hedduutu kennama asitti namni gaaffii hedduu qaba. Keessumaa hariiroon biyyaa wajjin kanaan dura ture gaarii waan hin turreef amma haaraa waan jalqabameef amma waggaa kana guutuu hariiroon ture baay'ee gaariif bareedaa waan tureef nama hedduutu gara biyyaatti deema tajaajilaafis investimentiidhaafis vakeeshiniidhaafis namoota baay'eetu deema. Amma ammaatti yoo fiigarii sirriillee qabaachuu baadhe namni 100 ol magaaluma kanaati namni 100 ol yeloo kaardii argateera. Viizaan 20 ol namoonni argataniiru. Maallaqa cirraa galchinu rakkuma 100 ol maallaqni illee funaanama service charging jira jechuudha. Tajaajila asitti kennamu haalaan bal'aadha. Maqaa fi konsil jeneraalaa jedhamu malee cover kan goonu gara steeta 12ti. Midwest hunda kan cover goonu. So akka biyya biraatti yeroo ilaaltu gara biyya 12 yuun ta'a jechuudha. Garaagarummaan yookaan wanti adda godhu Ameerikaa steetonni mataan isaanii akka Awurooppaa fa'aatti yoo fudhanne biyya hojii wal qixa ta'u. Egaa san hunda kabara yeroo waan goonu garuu maqaan konsilaa waan jedhamuu fi Mombasa hojjechuu jirtan. Baay'ee guddaa hojii bal'aa hojjechaa jirra. Community outreach jira. Community outreach galaalee steeta tokko qofaa keessa miti steeta 12 keessa yeroo outreach gaggeessitu garuu maqaa steeta tokko qofaadhaan akka tajaajiltu fakkaatee waan dhiyaatuuf bardanii jiru badaa namatti mul'atu jechuudha. So bardanii guddaatu nurra jira hojii. Yeloo kaardii kan ammoo kaardii hadhoo tana jennuuti durii birri kafalanii fudhatanii gara doolarii 500 moo agam kennaa jecha akkas kennanii nam fudhachuu fedhuu fi nam biyyi keessatti investment hojjechuu fedhu jekka akka hojjechuu fedhuuf sun kennanii nama Itoophiyaallee ta'eetiin jechuu amma gam kafalchiistan yookaan tolmoo waan durii hin jirre amma maan tolchuu jirtan. Waan yeloo kaardiin gara doolara 200 kan inni kafalamu kafaltiin waggaa gamii gara waggaa 5 tura dogoggoruu baadhee waggaa 5tti fakkaata. Yerootti immoo ni haaroma yeloo kaardiin kafaltiin duraan tures 500 waan ta'ee beeku natti fakkaatu 500 ta'ee hin beeku. Nami durii jedhu akkasillee jedha dara dhugaa immoo keessan beenu omtaatee fuusan 200 kennu jira. 200 kafalaa jirra jechuudha. Egaa kan inni asirratti kaasuu barbaadu outreach community jechuunis community adda addaatu jira. Community adda addaa kun ijaarsa mataa isaatii adda addaa qaba.
Keessaaf communitiin Oromoo kan ijaaramee jira, communitiin Itoophiyaadha, maqaa Itoophiyaan ijaaramee jira, communitiin Amaaraa, communitiin Gaambeellaa, Somaalee, Affaar akkasitiin ijaaramnis jiru jira biyya kana magaalaa kana keessa. State Midwest kana keessa illee bakka baay'ee jira. Ijaarsa kana wajjin taaneeti hojii guddaa kan hojjennu. Malee humna konsilaa kanaatiin bal'aa hojjechuun hin danda'amu. Humna nuti qabnu muraasa. Uummata waliin hojjechuu jira. Sadii qofaadha kan qabnu. Nam 13dhaan hojii guddaa hojjechuun hin danda'amu. Steetuma Minisootaa illee waliin gahuun hin danda'amu. Minisootaa jalallee magaalaa hedduutu jira. Harka caalu wajjin nuti hojjennu ijaarsa community jiru kanaan wajjin taaneeti hojii guddaa kan nuti hojjetaa jirru. Waliin hojjennoo jettan tolaan isin gargaaramu akkam waliin hojjettan? Haalaan tolaan waan asirratti tuquu barbaadu iyyuu baatii 5 darbaniif harka caalu kan nu deeggara community. So akkaawuntiin nuun banamin baatii 5 ol turre baatii 5 sana hunda konkolaataa illee kursii itti tajaajilamnu kanallee kan nu deeggara community hunda jechuudha. Community hunda. Dansa. Gamkaan nama uummati maan fedha? Waan uummati irra dhageenyu jira. Maan fedha nami? Yoo akkan isan gaafat kana gara bal'atee maan isanitti kun akkan nuu qajeeluu malee akkan nuu qajeeluu manni inni jedhu. Siyaasaa taatuuti waan jireenya taatuuti waan gargara uummati maal isaniin jedhu dhugaa jedheetiin. Egaa uummanni kan nurraa barbaadu tajaajila qajeelchan jechuudha gaafachuu jiru qajeelcha jedhe egaa tajaajilli nuti kenninu si'oominaaf saffina irratti hir'ina qaba. Tokkoffaa nuti leenjiin keenyas ga'umsi keenyas waan biyyaaf danda'e dhufne waan ta'eef istaandardii biyya kanaatti tajaajila akka kenninu uummanni nurraa eega. Sadarkaa sanatti kennu eegal. Aga ammasis humni namaa qabnu saalaan xiqqaadha. Keessumaa'uu front desk irratti afaan Somaaleetiin, afaan Oromootiin namoonni afaan kana beekan akka isaan simatan akka isaan qeebalan nurraa eegu. Sun hir'ina qabna sana guutuu qabna. Kana hir'inni arginee iyyuu keessa gaafannallee gara bal'inee waltimni jennallee tokko kana fakkeenyaaf namni hedduun armi jiru Oromoon namkummaa 40 caalaatti arma kee jira. Yoo as dhufaniitiin afaan kennanii argan namni ijoolleen biyya tana guddatan biyya tana dhalatan afaan hin beekan fataati. Hagam afaan Somaaleellee taanaan afaan kaanillee taanaan hagam ariifattaniitiin ardguunna borguunna waan jettan. Gaaffii kana qaama olaanaadhaaf dhiyeessineerra waan guddaallee rakkisaallee miti kun haalaan salphaadhaan guutamuu kan danda'u. Lookaalillee namni akka qaxaramuun waa hayyamamnaan rakkoo kana hiikuu dandeenya. Dhuguma komiin hawaasaa inni guddaan jiru afaan Oromootiif afaan Somaaleetiin front desk irratti tajaajiluu dadhabuun keenya komii guddaatu jira. Komii kana immoo qaama olaanaadhaaf dabarsineerra. Nan abdadhaa yeroo gabaabaa keessatti hiikoo argata waan guddaa miti waan salphaadha. Waan guddaanu instituutiiniin kun banuun mootummaan hayyamee jira. Bakka mootummaan waan guddaa kana raawwatee jirutti qaamni isaanii gadi jiru immoo wanta xiqqaa kana guutuu dadhabuun fi uummata biratti komii fiduun hir'inadha. Hir'inni kun furamuu qaba. Biiroo teessan nam 13 qabdanii biiroo hagam qabdan? Biiroon gurguddoon as kee jirti maanii yoo kan laalaalu investment daldala jedha. Investimentii fi daldalallee qabna. Kutaa diaasporaa qabna. Ammas kutaa qonsilaas qabna. Qonsilaa sarviis kan jedhamu jalatti hojjettoonni immigireeshinii jiru. Hojjettoonni immoo qonsilaallee jiru. Kan viizaa kennan kan yeloo kaardiillee pirooses godhan. Akkasumas immoo authenticationis kan hojjetan biiroo akkasiitti qabna. Kutaa administrationis qabna. Kutaa finances qabna jechuudha. Dansa ambassador guddoo sagalateeffadha waan amma jenna kana uummata illee deebineetiin wanni dheengad waliin jenna kana wanni afaanii wanni daldala isanii guutamtee jenneetiin uummata illee gaafanna antanum jechuu fedha waan dhaamachuu qabda. Gaarii dhuftanii dubbachuu keessaniif galatooma isinitti haa baruu isiniin jenna bagana kan dhuftan. Ambassador guddoo sagalateeffadha horii bulee wayyoom. Galatooma teessulfaadha.